Yemanii keessatti obboleessa Muktaar akkuma viidiyoo kana irratti argaa turtanii si waraana sin ajjeesa. Amma itti bilbilteetii Muktaar mucayyoo gara maatiitti deebisuu qaba. Kana ta'uu baannaan garuu ani har'a nama kana keessatti si ajjeefatteeni itti aadachaa turte jechuudha. Aniyyuu sodaadhee waan ta'u dhabee bakka obboleessa Muktaariin sodaadhe jechuudha. Gaggabee anumtuyyuu jechuudha. Ilaaluun dadhabee fiidoo jechuudha. Rifaatu keessa darbee akkamitti dubartiin takka dhiirarratti akkanatti dhaadatti. Onnee akkamii qabattee dubartiin tun kan jedhu hedduu takkan ajaa'iba jechuudha. Egaa dhiironni yeroo baay'ee hin obsan baay'een dubbatanii tasgabbaayee obsee jecha ishee ammas waraana miti yommuu isheen jettu namni kun oluma ka'ee jechuudha. Bininni jedhee ol ka'ee jechuudha. Baay'ee tokko rifate anillee baay'ee tokko rifate jechuudha. Bilbila koo darboo malee humna naaf yeroo san jechuudha. Amma waraanitti laata maal harka qabdu jedhee akkasitti ilaalaan ture jechuudha. Nama sodaachisa jiru barbaachuu kana dubartiin onni akkamii kan akkanatti dhiiraan akkana jechuu dandeessan baay'ee tokko na dhibe. Kanaaf anillee baay'ee sodaachaa waan tureefi kaza yeroo inni asii ol ka'ee gana harka yommuu inni itti ol qabu yookiin gana inni itti alaamu jettee iyyitee waqattee biyya tokkotti jedhu jettee iyyitee waqattee dubartiin kun jechuudha. Akka dubartoonni tokko arraba malee onnee hin qabdani nun arrabsiisinaa miti warra dubartoota onnee qabaadhaa erga hiisisuudhaaf deemte hiisisi malee kan ta'eessina. Kanaafiyyuu obboleessi Muktaarii kun maal ta'ee jira hiisistee jirti moo kan jedhullee hanga dhumaa yoo na waliin turtan kan ilaaltan ta'a jechuudha. Kan dhageessan ta'a jechuudha. Kan isin beeksisu ta'a. Hiisistee jirti moo yeroo ammaa kan keessatti maal hidhaa jira moo seera jara oolee jira moo seera jara hin oolle kan jedhu kan dhageessan ta'a. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Ashamaa harka fuunee hordoftoota majaarsituu jarra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo birootiin walitti deemnee jirra. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii kootis taatanii hordofaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'a viidiyoo lamaan kan walitti deemnee jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii akkuma jalqaba irratti ibsuudhaaf yaaletti obboleessi Muktaarii biyya Yemanii keessatti obboleettiin Muktaar butee obboleettiin isaa Yemen waan jirtuuf obboleessa isaa hiisistee jirti kan jedhudha. Akkasumas dhimmichi kun dhugaadha moo sobaa akkamitti bakka namni kun wanjala hin raawwatin badii hin raawwatinitti hidhama kan jedhullee hanga dhumaa yoo na waliin turtan viidiyoo kana dhumaa irratti kan isin beeksisu ta'a jechuudha. Dhugaaf soba isaa viidiyoo kana hanga dhumaa yoo dhaggeeffattan kan dhageessan ta'a jechuudha. Kanatti ansii obboleettii keenya Ijjigaayyoo egaa akkuma beekamu tanaan dura namni wayii ishee ulfeessee kan ishee biraa deemee yoo ta'u osoo gaa'ela keessa hin galini namni kun ulfeessee mucoo kana gatee biraa deeme jechuudha. Isheenis namoota miidiyaa fayyadaman waliin hariiroo waan qabduuf karaa garaagaraatiin namootatti himachuudhaan namoonni nama kana akka irraa dubbatan karaa tiiktookii akkasumas karaa yuutuubii feesbuukii irratti namoonni waa'ee nama kanaa waan kaasaa yookiin irraa dubbachaa turanii fi namoonni kun argamuu danda'eetti jira jechuudha. Turtiidhaan booda garuu osoo mootuu namni tuni miidiyaa fayyadamuu baattee jiraatte yookiin nama miidiyaa fayyadamu waliin walitti hariiroo qabaachuu baattee dhumni ishee maal ta'a kan jedhullee baay'ee tokko nama dhiba ture jechuudha. Yeroo tokko namni waa hin beeku yookiin immoo na hin argu na hin hiisisu yookiin na qabachuu hin danda'u jechuu irraan kan ka'e waan fedhe nama irratti raawwateetti zoor jechuu ni danda'a jechuudha. Garuu haa ta'u malee namni mootii karaa ittiin nama tokko arguun hin beekamu jechuudha. Kanaaf Ijjigaayyoon nama miidiyaa fayyadamu waliin waan hariiroo qabduu fi namni kuni karaa ishee deebi'uu danda'eetii jira har'a jechuudha. Osoo dhuguma nama kanatti taphatee ulfeessee itti fayyadamee biraa deemuu hin barbaadu ture hanga isheen sadarkaa dahumsaa ittiin geessu kanatti waliin tura jechuudha. Garuu inni silaa akka karoora isaatitti homaa nan gootu na arguu hin dandeessu jechuu irraa kan ka'e mucoo kana gatee biraa zoor jedhee ture jechuudha. Har'a garuu sababii namoota ittiin arguu danda'ee jira jechuudha. Akkuma sagalee isaanii kanaan duraa keessatti dhageessanillee itti bilbileetu yommuu inni itti bilbilu isheen sagalee isaa waraabaa turte maal narratti raawwachuu barbaadde jedheeti kan inni ishee gaafate jechuudha. Hanga san garuu saniin dura garuu hin bilbileef ture. Erga namni itti bilbilaniiti maaf akkas goote jedhanii erga namni isatti hime booda inni immoo deebi'ee gara Ijjigaayyootitti bilbile jechuudha. Bilbilee ishee gaafate jechuudha. Osoo isheen miidiyaa nama fayyadamu waliin hariiroo qabaachuu baatte
har'as gateetiin bira deemee jira jechuudha. Haa ta'u malee garuu har'as cinaatti argamuun ishee isaa waan tokkodha. Maaliif mormuu hin danda'u waan ta'eefiyyuu har'a cinaatti argamee jira. Daa'imti kunillee kan isaa ta'u baree jira jechuudha. Kanaaf hedduu takka das nama jira. Akkuma argitan wal cinaatti argamanittidha kan jiranii. Haala kanaanii isheellee immootu baga waaqayyoon nagaan ishee hiikee baga rabbiin lama ishee godhe akkasumallee mootii rabbiin daa'ima isheedhaaf haa guddisuu isheedhaaf illee umurii dheeraa isheedhaaf haa kennu jechuun ni jaalladha asumaan jechuudha. Egaa as keessatti jabinni isheen qabdullee kan mul'isudha jechuudha. Rakkatteetis turte maaliif namni tokko gaafa na biraa dhabamu kophaa ishee taatee sadarkaa kanarraan gahuun obboleewwan ishee gargaaraa turanillee hedduu akkan ishee dinqisiifadha. Video isaan yeroo hojjetan galakkisan irratti argaan ture mana yaalaa yeroo isaan deddeebisanii ganzabaa illee kan gargaaraa turan jiran jechuudha. Waa hedduun cinaa dhaabbachaa kan turanii waaqayyoon isaan faanallee isaan faana haa ta'u rabbiin isaanis haa gargaaru jechuudha. Karaa gargaarsi nama yeroo booda karaatti hafa kan waaqayyoo garuu yoomiyyuu nu waliin jechuudha. Kanaaf waaqayyoon isaa waliin haa ta'u hunduma isaanii waliin jechuudha. Kanaaf hedduu takkan isaan dinqisiifadhee isaanillee bakka inni gatee biraa deemetti isaan cinaa dhaabbachuu isaanii jechuudha. Yeroo tokko miidiyaan waan badaadhaafis akkuma itti fayyadamanii waan gaariidhaafis yoo itti fayyadaman akkuma beeknu nama gargaara jechuudha. Asirratti garuu miidiyaan hedduu akka faayidaa guddaa qabu asirraa hubachuu ni dandeenya. Itti gaayyuu irraayyuu jechuudha. Har'a osoo ishee namoota miidiyaa fayyadaman bira dhufuu baatte namni kun itti deebi'ee isheellee gaafachuu dhabuu danda'a. Isheen kooma isheetitti ilmoo ishee waliin rakkachuu dandeessi jechuudha. Har'a yoo waliinillee jiraachuu danda'a, waliinis jiraachuu dhabuu danda'a. Inni murtoo isaati ani hin beeku. Garuu mootu waliin isaa jiraatu waliin isaa jiraachuu baatu har'a gara ishee deebi'eetu ilmoo kana amanee kiyya jedhee amanee dirqama guddisuu qaba jechuudha. Maaliif kan isaati waan ta'eefiyyuu isheenis kophaa isheetitti itti hin rakkattu jechuudha. Miidiyaan gahee guddaa qabaachuu isaa asirraa hubachuu dandeenya yeroo baay'ee jechuudha. Warroonni haala kanaan warra miidiyaan hin beekne namaan walii hin beekne waliin waan biraa nama sanarratti raawwatanii ulfeessanis ta'a erga ilmoo waliin argatanii waliin turanii illee ta'a kan gatanii deemanii namoonni hedduun jiraachuu danda'an jechuudha. Kanaaf har'a rabbiin ishee gargaaree ejja gaayyoo namni kun haala kanaan itti deebi'eetu waliin haala kanaan argaa jirtan jechuudha. Nama liqimsuu na liqimsaa maalota akkas ta'a jettee horti namni kun baay'ee guddaallee yookiin immoo furdaa ispoortenyaa waan akkasii waan fakkaatullee miti waan nama liqimsullee hin fakkaatu jechuudha. Gana waxxaati akkuma suuraa irratti argaa jirtan ijoolleedha ganaa jechuudha. Waan nama liqimsullee miti garuu yaa xiqqoo akka baddee dubbattee yaa rakkoo hin qabu yaa akka iyyitaa namaati jechuudha. Namni akkuma itti ilaaletti akkuma itti hiiketti akkuma itti fakkaatutti waan ta'eef garuu nama liqimsullee waan akkasiitiin miti jechuudha. Ganaa ijoolleedha. Kanaaf ijji gaayyoo irra deebiidhaan ammallee baga gammaddee baga dassi jedhee abbaan daa'ima keetillee si cinaatti argamuu isaatii fi baguma akka deebisaniin hin hafini silaa osoo ati cimtuu ta'uu baattee isheen cimtuu ta'uu baattee isheen ta'uu baatte har'a namni kun maal ishee godhatule achumaan deemee akkuma deemanitti hafa jechuudha. Namoonni birootis itti bilbilanii waan dubbisaniif garuu gara isheetti deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf gahee miidiyaan taphatu waan xiqqaa osoo hin taane waan guddaadha. Jireenya namaa keessatti bultii namaa hiikuudhaafillee gahee guddaa qaba, ijaaruudhaafillee gahee guddaa qaba jechuudha akkuma beekamu. Kanaafiyyuu jara kana har'a bakka tokkotti isaan deebiseetii bakka tokkotti isaan arguu isaan kooti fi ani hedduu takka itti gammadeetii jira jechuudha. Nama wal baruu nama miidiyaa qabu tokkoof yaada qooduun hangam akka nama gargaaru ijji gaayyoo irraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Osoo isheen namuyyuu beekuu baattee dhokattee waloo ishee keessatti haftee har'a kan miidhamuu danda'u kophaa isheetitti ishee ture jechuudha. Kanaaf ani garuu waliin jiraachuudhaaf jedhee hin yaadu dura akka gatee deemti jechuudha. Maaliif gatee deemee har'a mootu namni sitti bilbilee yookiin naqaafisuu dandeessi yookiin miidhama raawwatuu dandeessi nahisisuu dandeessi jechaadhaaf illee itti deebi'uu danda'a hin beekamu jechuudha. Garuu warroonni ishee cinaa dhaabbachaa turanillee yaa ulfaatanii isin jechuu jaaladha jechuudha. Kanatti aansee mootuu jechuudha waa'ee obboleessa Muktaarii biyya Yemanii keessatti
obboleettiin mucayyoo Muktaar Butee waan achi jirtuu fi hiisiste yookiin immoo isin hiisisaa albeedhaan si waraanaa maalum si godha obboleettii koo maatii biratti deebisuu qabda jetteeni loltee turte jechuudha. Video san keessatti garuu wanti na kakachiise yoo jiraate jechuudha. Warri video isaanii hanga dhumaa hin ilaalin hanga dhumaa ilaala. Dhugaa dubartiin tuni arraba bichaadha bara jechii fi jechuudha. Arrabaan akka barbaadde biyya feete keessa arrabaan jechuudha. Dubbii arrabaa irratti jagnaadha dubartiin jechuudha. Garuu wanta gara namsa ishee ta'e nu beeta akka jala dhaabbachuu hin dandeessu. Egaa dura akka nama ofitti tamaamanii tokkotti deemte isa biratti jechuudha. Obboleettii koo deebisuu qabaa qaba. Sinisisaa albeedhaan si waraana maalan si godha sin ajjeesa waa hedduu jechaanii turte jechuudha. Naannoyyuu sodaachaan ture bakka isaa jechuudha. Xiqqii qabachaan ture bakka isaa sodaadheetii jechuudha. Bakka arguu namittiin kuni aartee jirti. Obboleettii koo deebisisuu qabda jettanii bilbileetti nama jechuudha. Amma kana bilbilteetii deebisisuu qabda obboleettii koo maatii kiyya biratti ittiin nama kana cinqaatii turte jechuudha. ከዛ ኦብሴፍ ilmi dhiiraa mootii obsaa dafeen dubbatu waan tokko akka shamarranii muddamoonni jireenya isaa keessatti jechuudha. Dhiironni wanti na gammachiisan yoo jiraatanii akka dubartootaa waxaxaxaxaa hin jedhan jechuudha. Na arraba dhiiratan inna wanta hundaayyuu tasgabbiidhaan ilaalan jechuudha. Erga tasgabbiidhaan ilaalanii booda amma tasgabboofte jedhanii mucaan kun ishee eegaa ture jechuudha. Garuu isheen tasgabbaa'uu hin dandeenye xarraashumaayii hoo'aa habaasaa dhufte jechuudha. Sagalee guddisittee xarraashumaa dubbachaa tiyyee turte jechuudha. Kaza dhumarra maal godhe seetanii namni kun ol ka'eetu yommuu ganaa durunni itti akeekkate jechuudha. Yommuu inni ol ka'u iyyitee tiyyee baqatte jechuudha. Bakka darba sana iyyitee baqatte qallaanii kana qofa illee ergaa dubbachuu viidiyoo isaanii argite qallaa lamuun qofa illee hojjetanii jechuudha. Namseen dubartoota hanqalan jechuudha. Dubartoota tuffachuu barbaadete miti nama hin dandeenye tokko hin dandeenye jettan tokko yoo ta'e malee nama yoo gana inni ol ka'ee bichaadhaan harka isaa gara ol kaasuudhaan akeekkachuu bichaadhaan namni nu iyyisiisu. Kanaafiyyuu arraba keenya dheerachuu hin qabnu gabaabachuu qabna jechuudha. Yoo ta'e illee baay'ee nama san bira deemuu qabna malee nama tokko taane nama san bira deemee gaafa inni harka isaa ol kaasee ganaan tafakkatu nu jennee biyya inni iyyina yoo ta'e kun maal jechuudha. Dhugaa dubartoonni nuun arrabsiisinaa isa dhugaa dubbachuudha kana nuun arrabsiisinaa dhala keessan akkana ta'uu hin qabu. Baay'ee tokko gaddiitii jiranii jechuudha. Kuni ta'uu hin qabu ture maaliif ganaan sirri kunni osoo inni rukutuudhaan isheetti hin kenne isheen kan dhiisite jechuudha. Kanaafidha kanatti aansee akkamitti sijjammar obboleessi isaa bira hin turre waan ta'eefu biyya tokko keessa namni jiru osoo wanjala san cinaatti hin argine akkamitti namni kun hiisifamuu illee kan danda'u ana baay'ee tokko gaaffii natti ta'e jechuudha. Hidhamuu jechuun wanjala waliin hojjenne obbolummaa waan ta'e obboleessa waan ta'eef hidhamamoo